guddaa galatooma namni gaafii qabdan jirtu abbaa seeratti namni gaafii qabdan hin jirtu duratti illee waamicha gochaa turre isaan immoo akka carraa amma nu dhufan namni gaafii irraa qabdan miitii kaafadhaa to gaafadhaa namni seera beeku dhufee jira kanaaf. Dhiifama gaafinni isaan gaafadhu tokko jiraani. Amma fakkeenyaaf dhimma obboleessa keenyaa fi obboleettii keenya kana qunname kana mana isaaniitti akka odeeffannoo dhagaa jirrutti yeroo wanti kuni taa'amu Andu'aalem mana hin jiru jedhama. Mana hin jiruudhaan haa qabannuuti sanatti deebinaa deebistu. Mana hin jiruudhaan haa qabannuuti jechuudha. Obboleessi keenya kun mana hin jiru garuu balaan kuni uumamee haa jennu. Balaan kuni uumamee balaan mana isaatitti uumame kun mucaa kanaa shakkamaa taasisee yookaan mana seeratti dhiyeessisuu hin danda'a yookaanis jechuudha. Dhiyeessisuu hin danda'a kan jedhudha. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaan mana sanaa yoo inni yeroo balaan sun uumamu mana sana hin jiru yoo ta'e akka seera biyya keenyaa kanaatitti mucaa kanaa to'annoo seeraa jala oolchisiisu yookaanis immoo shakkamaa taasisiisee sadarkaa kanatti seera oolchisuu hin danda'a kan obbo yaadata itti aansitanii deebistu caaltu mee muddamti natti fakkaate gaafii kana caaltutti aansitanii deebistu caaltu itti fufi. Akka mooltani galatoomii roobalee yaa eegdortis nagahan ture. Wanti kuni waan hin beekamne irratti ilaame irratti loosoo yaadni kenna hubatte gaarii natti fakkaata. Taansee waan kun repeatedly Oromoo irratti ta'e karaa dubartii fakkeessuu kuni warroota obbolaan keenya kanaan dura darban irraa addummaa tokko hin qabu. Oromoo cabsuudhaaf karaa baay'ee deemu jarrechaadha. Namni lafumaa ta'e nama tokko hollolayyuu fooqirra darbatu mirkanaan hin jiru. There is no fucking reason. Osoo hollolayyuu warra kuta malee. Immediately now Facebook irran ture roobalee. Odeeffannoon akka jedhutti caaltu ofiif of darbitee jedhani. Yaa namoonni biraa moosaa intani haasa'aa jiru beektaa maaliifini akkamitti awwaalamuu dandeesse sa'a meeqa keessatti duute already awwaalamte mucaan jiruun kun. Acaalu forensic science minimum guyyaa 3 fudhata roobalee. Minimum 3 days. Nama qabuudhaaf immoo anamma mana kana keessa ta'ee osoo ati fooqirraa kuftee roobalee aniifat mana tokko keessa jirra. Callisanii nan qaban. They have to interview me. Reasonable daawati way anis darbachuu koo innaa dhaqni kee maramaramu pressurein sirra jira taanaan forensic science biyyeessu keessa jiru sun keessan jechaadha. Isa malee anis maddii dhaabadheef ani hin qabamu. Ati duutee anis maddii dhaabadheef hin qabamu. Kunillee seera miti. Seerri biyya Itoophiyaa keessaa immoo biyya western irraa garagashanii fudhatan apply hin ta'u garuu poolisiin siree baasuu fudhatee deema. Atu dura jechaa turte. Biyya kanatti poolisiin seera malee harka koo na hidhee police station na fudhannaan kasasuu nan danda'a. Maallaqa sii kaffalu millions for wrongful arrest godhamte jechaadha. Osoon balleessi kee malee gurraacha yeroo baay'ee maallaqa guddaa argatu kanaan jechaadha. Osoon balleessin si dhaabuu hin danda'an, harka siidhuu hin danda'an, mana seera dhabachuu hin dandeessu. Yoomittuu baraniitiin mucaan kun hidhame manatti. Yoomittuu mucayyoon kun cause of death ishii barame forensic saayinsiidhaan check godhanii waan hunda xaarraanii awwaalcha deeman. Warroomti hiriyoota ishii fakkaatan amma awwaalamu they wanna make sure nam tokko tokko asitti dhiyaatu by the way gadi fageessee si awwaaluu fedha. Gadi fageessanii awwaalamuu ishii warra jibban warra ta'anii guyyaa lakkaa'an akka ishiin awwaalamtu already reenfa ishii intini godhanii eenyu reenfa firoo fi post godha. Who does that? Hiriyoota ishee warra fakkaatan jechaadha. People are doing hannu nyaatu nu keessa jira Oromoo asirraa warra iyyan diqaaltonni dheengadda dhufanillee kunoo isatu ajjeesechaa jiru. Maaliin beekan? How they get all the information all of a sudden? Jettee dhaabbaan fee wayi jedhee anama bilbilee namarraa waa tokko dhageera garuu odeessu asirratti gadi ba'ee amman. Because it's not proven. Even wanta gaarii akka Andu'aalem Kongonetti ta'u sun dhagaheeyyuu gadi ba'ee nun goone jechuun danda'u anama achin turree. Mucaan kun garuu hidhamuun qabu short period irratti. Warri seera beektattanis immoo why seera apply in nutti naasa'ina. We are not here to study that. It doesn't apply in Ethiopia. Lafaa keessi gudeedee si ajjeese. What happened to Hacaaluu? Gaafa Hacaaluu ajjeesan ikko obboleessa mana dhaabshan himsiisaayin. What happened to Jaalbattee? Gaafa Jaalbattee ajjeesan obboleessa mana dhaab.
what they did. Ammas immoo maalte mucaan inni eenyu yaadatamu hin jedhamtu mucaan kolfaan bareedaa sirbaa ture sun dubartii maqaa dubartiitiin faallessanii ajjeesiisan. Kanas immoo kanuma dha bakka karaarraa deemuu qabda bakka Andu'aalam karaa argatan dhabanii asirraa daandiirraa deemsuuf kana godhan. Simple. All of a sudden mucaan kun kanaan dura ishiirratti godaaddisa argitaniittu ishiidha boosirratti argitan abbis godhe hojjettan. Have you seen her crying? Have you seen godaaddisa wayii ishiirratti argitanii kanaan dura gammadee waliin sirbaa? Waan Oromoon lafarratti argamuu qabuuf waan teenye waan hunda abbaa xurii abbaa addaan baafannee waan hin beekneef mandiroo balee amma 500 5,000 ilaalaman kan hattuunan Oromoo waliin nyaachisaa oolu. Diqaaltonni gad baatee Oromoo rabsiisaa ooltu. Oromoon lafarraa xireessisaa ooltu. Oromoon lafarraa maqsiisudha. Gurbaan kun jabaatee gadi ba'ee ajjeefamuu qaba. Karaa dhabnaan haadha mana ajjeesanii darbatanii jechaadha. Takka mana jira, takka as jira. Nu gaddaniiti. Inni why would he do that? Mucayyoon she's so young. Warra qabdi. Oromoon haa ta'olli keenya inni abbaan keenya isaa rukute warra isaanitti baqatu beekta. Why would he do that? Inni limaa kana godhe hin limaa kana goote. Nama akkanaati mucaa kana meelee alame. He so doesn't do that. Hin beeksan namni wayi godhachaadha. Baay'ee nama gaddisiisa Oromoo. Asirratti baanii warra seerra qabnu immoo kanaaf qabame. No. Jarrennaa intalli mucaan waggaa 7 gudeeddamtee duute maayidhaan hin goone jedhanii iyyaa turan. Amma nuti jechuu qabnu maaliin beekna akka inni godhe hin goone naaf amma inni hin goone jedhee mormadhaan obboleessa kootiif. Obboleettiin godhuuteetti haqishaa bahu haqishaa akka boona mormadha. Haa ta'u garuu immoo Andu'aalam hani dhame sa'aa meeqatti dhameme. Sa'aa meeqatti dhame natti himeme. Sa'aa 9tti duute achi turanii wajjiniin. In how many hours this girl akka awwaalamtan godhan? Already warra awwaaluuf deeman immoo suura sanii Facebook irratti poostii gochaa jiru. Akka Haacaaluu Qollaasaa poostii godhan sun. Akka seeraatti warri suuraa Haacaaluu poostii godhan reenfasaa sun hospitaalli sun miiliyoonaan kassamuu qaba ture. Nama guddaa nama beekamaa akkasii warri poostii kan qabamu turan. Nam tokko maan jenne nu awwaarraddan dhaabiitti awwaarraddan du'atti illee awwaardama beekan keenya jechaadha. Baay'ee emooshinaan ta'e yeroo balaan waa'ee Oromoo illee dubbadhu dheen ture. Obboleessi keenya qulqulluudha. Obboleetti keenya ajjeese. Obboleessa ajjeesaniitiin obboleetti hidhu. Haadha mana ajjeesaniitiin abbaa manaa hidhu. Oromoo lafarraa barreessaaf jiru jarri. Jara godhe beeknaa nuti. Oromoo of eeggadhaa. Hiriyaa keessan illee barbaaddadhaa. Warra fooniin isin gurguru bara hiriyyaan ta'ina. Balbala keessan cufadhaa. Andu'aalam Gosaan hin ajjeefne haadha manaasaa. Hin ajjeefne. He didn't kill his wife. I know that for the fact. Kanaafuu Oromoo innaa dubbattan illee oduu dheeressuudhaaf taatanii warra seera beektan illee of sirreessaa. Seerri Itoophiyaa seera Ameerikaa ta'an apply ta'eeru. TPLF fuutee TPLF Ihaadig garagashi western biyya sunitti Sorry for intervention. It does not apply though. It does not apply. Obboleetti kositti mu apply in ta'u garuu. Seerri Seerri Itoophiyaa boyaadee taadhiifama wajjiniin hawwaggaa 50 seerri Itoophiyaa. Ani obboleessi koo nama seera he's a lawyer too. Waan akkasii miti. Jijjiirrameera. Ani sanatti dhimma hin qabu. Ani sanatti boyaadee taa kanaaf hin ta'uu danda'a. Dhiifama wajjin boyaadee taa please. Garuu apply in ta'u sobaadha. I don't care that. Ani namatti sanatti dhimma hin qabu. You should care. You should care. You should care. Isaati waa'ee keerii maaloo dhiisi laa obboleettii ko sitti. Okay, dubbatte obboleesso. I shouldn't care yet. You should care though. Care what you want. Still I don't care. If you don't care, be quiet. If you don't care, tell us qabda. Eegan beekne looreetti asirratti ni hin afaan kee qabadhu eegasoo saba dogoggorsaa jirta. Na dhaggeeffadhu boo ofuma oduu isiiti. Yoo baate immoo bayi. Kanan jiru mana obboleessa kun jira afaan kee qabadhu seeraan kabajame obboleessoo. Ani kabajaan taasise kabajame. Mana roobaleen jira mana kee ati ba'uu dandeessa. Ega kabajaan deemu sirnaan mulqa. Eenyuuti eessatti beeku beekna. Inni baay'inaan nan ba'a baay'eettaan sana badaa. As baay'inaan jedhin kan nan beeku. Waan hin beeknu seeraan haasaa jirra. Seeraan haasaa. Dhaqiitii seerra deemsa Itoophiyaadhaatii bara Ameerikaa bahee jedhiiti kan Ameerikaa irraa galagalchaa jedhiiti obboleessa kee gaafadhush. In simple way. Mee gaafii duratti harmeen si gaafatan sanitti nu ce'a please. Okay, thank you. Gadin bu'aa bakka eenyu woboo malee seenuu barbaade bakka gadhiisaati naa galatooma ofii gadhaati haasaa galatooma. Okay, thank you. Gaafii sanitti nu darba obbo yaadatu. Tole waan seerri bara
adeemsa falmii ammarraa qabnu dhugaa masaa dubbachuuf bara 1950moota keessa kan inni bahee jiru. Eenyuyyuu kana waan bira gahuu danda'u intarneetii irraas buusee ilaaluu danda'u. Itoophiyaan amma seera bara maalii qabdi kan jedhu eenyuyyuu maannimsa waa akses maadargichi ilaala. Eenyuyyuu jechuudha. Amma sanatti miti kan dantaan jiru. Anamma waa'ee mootummaas, waa'ee nama dhuunfaas, waa'ee sagaranaas, waa'ee sagarasiis wanti na laallatu hin jiru. Garuu namni tokko sa'aatii itti yakki tokko raawwate jedhametti jalqaba dubbadheen ture deebii harmeedhaaf yoo yaada koo kennuu barbaade namni tokko naannoo bakka yakki raawwate jedhame jira taanaan namni waan sanatti filaagiranti ta'e filaagiranti ijaaf ijatti hin qabamu hin jiru taanaan naannoo sanatti yeroodhaaf namoonni naannoo sana jiran namoonni mana sana keessa jiran ollaan isaaniillee inuma qabamu. Kun seera biyya Itoophiyaati. Seera Awurooppaa miti, seera Ameerikaa miti, seera Kanaadaa miti. Amma wanta wal'ee tokkotu jira jamaa. Seerri biyyi nuyi keessa jiru Itoophiyaa. Seerri nuyi appilaayi goonu kan Itoophiyaa. Namoonni garuu kan isaan iji isaaniitti yaadaa jiran isinis biyya ormaa jiraachuu dandeessu. Kanaadaa or Ameerikaa or Yuurooppii keessa jiraachuu dandeessu. Kan nuyi itti dhimma ba'aa jirru seera Yuurooppii miti firaa. Yuurooppii warra waggaa seera bara 1950 wayii keessa ba'eetii itti fayyadamaa jirra. Kan Ameerikaatii or kan Yuurooppaati yes of course. Garuu seerri kun hin fooyyofne still now. Ammatuu miidiyaadhaan hin dhufee interviews godhee dura gara waajjira poolisiitti si geessa jedhameetiin no way hin danda'amu biyya Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa keessa jirra. Tokko kan namichi kuni artistiin kun beekamaadha eeyyee beekamaadha. Sila waa kaasuu yaaleeraan mootummaan maaliif qabee kan jedhu tokko in ordinary sense namoonni naannoo san jiran isa dabalatee maatii isaa dabalatee namni inni hojjettuu qaba yoo ta'e hojjettuu isaa dabalatee miidiyaan harkarraa qabu dabalatee wantoonni kun jalqaba irratti kontiroolii ta'u. Isa booddee namni kun harka keessaa hin qabu jedhamee qorannoo irratti gaafa bira ga'amu namichi kun hin laqqaqaale hin gadhiifama waan bira wanti ta'u hin jiru. Waan forensiik ijji wal qabatee ka'e I don't know fuudhanii ilaalaniiruun ilaallee waan hin beeku hin qabu waan dhugaa dubbachuutu gaariidha odeeffannoo kanaas hin qabu garuu akkuma jedhame immoo kan ta'uu qabu akka seeraatti fakkeenyaaf namni tokko gaafa fayyuma du'u summaa'ee du'e moo waraanamee du'e moo maal ta'ee du'e kan jedhu investigeeshinii barbaada ture forensikii jechuudha forensikiin barbaada inni kun ta'eera hin taane I don't know hin beeku. Kanaaf sadarkaa shakkamummaarra isa hin geessaa kan jedhu isa dabalatee namoota isa wajjin jiru hin geessa. Anamma waaqayyo natti hin fidiniiti anillee ordinariidha rakkoo hin qabu mana koo keessaa utuu namni tokko nagaa ka'ee utuu dhukkubsatiin ajjeefamee sadarkaa jalqabaatti kan naajjiin qabamu warra naajjiin mana kana keessa jiraatan ana dabalatee jechuudha. Kanaaf akka biyyoota seera biyyoota gurguddatanii kanaatti seera biyya Itoophiyaa kana laaluun dogoggoraa ganaa fidaa kan jiruun qabaa tariitii yoo tirii ta'e bu'uu hin danda'an biraa galchachuu dandeessu. Qajeelatti sin hin galle natti fakkaate gaafiin ani gaafadhee Andu'aalem artistii Andu'aalem kuni yeroo balaan kun taasifamu achi hin jiru yoo ta'e mucaan kun shakkamaa ta'ee dhiyaachuu hin danda'ayi waan jedhudha ture. Sinii galee yoo shakkama yoo achi hin jiru ta'e shakkamsiisee yookaanis immoo akkuma sin jalqaba kaastanii eerudha jettatan amma machi tursiisuu danda'a. Seerri immoo kana maal jedha labsiin seeraa immoo maal jedha kan jedhudha dhiifama wajjin. Tole ilaa wanti ta'u maatii kee amma ta'ee jirutti waa'ee maatii keetiif yeroo muraasaaf hin gaafatamta. Andu'aalem irrattis kan ta'u kanuma. Harka keessaan qabu yoo ta'e harka keessaan qabuudha. Yoo keessaa qabatee yoo keessaa qabatee Andu'aalem jechuudha. Isa booddee manni murtii immoo dhimma sana ilaalee mirga wabii hin eegsisuu kan jedhu waan mana murtii ilaallatudha. Wanti sun immoo irraa fagoodha taanaan immoo poolisii humna ofiisaatii yeroo inni si barbaadetti dhiyaadhuu gadhii gadi lakkisa waan mana murtii isa geessu iyyuu hin qabu. Garuu wanti sun shakkamummaa wayii keessa jira yoo ta'e gara mana murtiitti akka inni deemu gochuu danda'a. Shakkamummaa wayii hin jiru taanaan garuu poolisiin wadaa'uun lakkaan hin gadhiisa jechuudha.
hin gadhiisa. Sa'aatii sanatti achi hin jiru taanaan Andu'aalem dhaqee ani achi hin jiruudha kan inni jedhu. Garuu kun shakkamummaa waan sanarraati dhibbaa dhibba bilisa kan isa taasisuu miti. Achi hin jiruuf achi jiraan immoo ishuu biraa ta'a jechuudha deebi'ee waan proof or disproof goonu waan mirkaneessinu yookaan waan intinii waan faallessu yookaan mirkaneessinu ta'uu danda'a jechuudha waa'ee achi jiraaf achi hin jiru. Inumaayyuu wantoota akkasii irratti gaafa poolisiin nama qoratu namoonni mana sana keessa jiranii adda adda ba'anitti kan qorataman malee iddoo tokko ta'anii fakkeenyaaf amma Andu'aalem mana kan teessu wajjin jirti taanaan Andu'aalemii fi isheen walitti ba'anii walii wajjin hin qorataman. Kana beekuun nurra jechuudha. Waan Andu'aalem dubbatuuf waan namni mana isaa taa'u yookaan ollaan isaa dubbatu erga isaan jecha isaanii kennaniidhaan booddee dhufee walitti qabameeti kan inni xiinxalamu jechuudha. Isa booddee namichi kun yookaan artistiin kun waan kanattiiti irraa fagoodha yoo ta'e gadhiisaa jechuudha poolisiin. Investigeeshinii kan biraatti fufa. Dhuguma immoo wanti qorannoo reeffaa ishii irraa argamu immoo homtuu hin jiru yoo ta'e fakkeenyaaf amma manni yaalaa waa jechuu qaba. Utuu waan jedhin namni tokko hin awwaalamu baay'ee akkan beekutti. Isarra dhaabbatee. Yaadata obbo yaadata dhiifama waliin. Osoo Andu'aalem amma osoo bilisa ta'e ishiin balaa biraatiin miidhamte dogoggoraanii hidhanii jechaadha. Kanaaf kaasaa hin kaffalaafi mootummaan. Waan akkasii hin jiru biyya Itoophiyaa keessa. Kanaaf walqixa bitii walqixatti hin ilaalinaa isiniin jedhaa jira. Beekuma barbaanneeti seeruma biyya saniitu beekuma barbaanneeti. Kaasaa mootummaan isinii kaffalu kaasaa mootummaan nama dogoggoraan hidhameef kaffalu tokko yoo hin jiru. Amma hunaatti isin kaffalamne seerri kana aangeessee hin jiru. Siivil maashiin kun siivil kiriminaal kooddii irraa wanti taate wayii jirti akka itti gaafatamummaa hordofsiiftu. Amma hunaatti garuu akkasa biyya Awurooppaa sana itti gaafatamummaan beenyessu maal waan kun biyya keenya keessatti hojiirra Artiist Andu'aalem Gosaa beekamaadha. Akka Oromootittis akka biyya saniitittis beekamaadha. Nama kanaatitti wanti guddaa nagana ga'u kun raawwatamee jira. Miidiyaan naqeetoo gabaasuu hin danda'u bakkee sana. Namni itti siqee seerri maal jedha? Waan kana hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu beektuu? Yoo amala akka biyya biraatti wanti kun hin danda'ama gochuu dandeessa. Garuu amma biyya kana keessatti amma tuuti dhaqee waraabaa dhaqeen intarviiw godhaas ittiin jetteeti namni si hiyyamu hin jiru ittuu intarvii godhuu osoo hin taane taatee sun akka achitti ta'e asitti amma fakkeenyaaf bakkeen amma dhaabbadhe kana magaala kana keessatti osoo namni tokko akkas ta'e miidiyaan illee alaaluma dhaabbatee hin waraabaa poolisiis intarvii gaafachuu ni yaala. Waan taatee san bakkee sanitti waan ta'e san hin gabaasaa jechaadha asitti. Amma isa kana gaa informaalii gochuu dandeessa. Foormaalii garuu fakkeenyaaf amma miidiyumti mootummaa kun dhaqee na waraaba yoo jedhee ifatti seerri waan kana dhorkus ta'e wanti kana hiyyamu hin jiru. Amma biyya guddatanitti miidiyaan iddoo guddaa qabaa. Wanti maanni kunoo inumaayyuu ni ilaalla mitiiree namootuma yakka gurguddaa godhatan duukaa fiiganitti maal jedhanii gaafatu. Garuu biyya kana keessatti sammuun keenya sammuumti keenya amma nu ogeessa seeraa tokko hin jenna miti sammuun keenya naannoo bakka yaadame sana hin geenye. Maaliif yeroo sanatti tokko waa'ee kiraayin kontiroolii irra kan jiru humni poolisii yookaan humni mootummaa kiraayimii sana kontirool godhuu irratti xiyyeeffata malee miidiyaadhaaf yeroo sana kennuu irratti hin xiyyeeffatu jechuudha. Inumaayyuu namni sun nuun ari'ama baay'ee dhugaama isaa yoo sitti. Galatoomadha waan baay'een isin gaafachuu barbaade garuu isin biyya keessa jirtu waan hojii kanas hojjettu waan ta'eef san isin hin gaafadhu. Ani manni murtii bilisaan hojjechaa hin jiru. Mootummaatu dhiibbaa irratti godhaa hin beekna nuyi. Waan adda addaa beeknaa keessi adda addaa arginee jirra. Gara biraatiin
Mucaa kana ukkaamsanii too gaafii miti ani amma yaada kiyyan ukkaamsanii too mucaa kana in gadi bahanii too isa takka soo godhe nun jedhame akkamitti amannaadha. Gara biraa yakki biyya san keessatti ta'e hanga amma tanaa caaluu hin baane, tan daadhii galaan hin baane, tan jaalbattee hin baane, kan abbootii gadaa 14 hin baane. Namoota baay'ee kaasuu as simboo dheengadda simboo intala daa'ima san suni hin baane. Naannoo Amaaraa sanis namni sun murtiin itti kenname baay'ee xiqqaadha jechaadha. Dubartii haadha warraa ofii ajjeesu biyya san keessatti haadha ofii ajjeesu kana argaa jirra jechaadha. Biyya alaatittis biyya keessattis wanjala ta'e hunda mootummaan dhugaa san baasee adabbii itti kennee hin beeku. Kanaaf ajjeechan babal'atee jechaadha. Ammas ani mootummaan gadi bahee too Andu'aalamitu akkas godhe osoo nuun jedhe irraa furan. Maaliif nama ukkaamsanii too akkasoo namaan jedhan kaan ajjeesa ta'u kaan tooftaa adda addaatiin isa akkas jedhee tana mucaan lubbuudhaan jira mucaan gadi bahee yoo godhe afaan isaatiin dubbachuun dirqama jechaadha. Maaliif waan kana dura mootummaan dhugaa namoota ajjeefamanii waan nan baasnee fi gadi bahee ta'u qorannoo akkas godhee jira isa akkas godhe hoo jedhe hin amannu jechaadha. Ani gara kiyyaan hin amanu yoo ragaa guutuu mucaan lubbuudhaan jira mucaa gadi fidee too intervii godhee too mucaan anatu raawwatee haala kana jedhee too yoon dubbatiniin achi malee ani hin amanu gara kiyyaatiin. Okay, mee nama amma dhufee ol seene kana wasan ati duratti dubbattee miti simoo nama biraati. Eekeen dhuma galgalee natti fakkaata Oromoo. Yaa wasan jirtaa warri hin jirre gadi bu'aa. Okay, sabboontu naa dubbattu san booda nama abbaa seeraa ogeessi seeraa moo maal jettu? Gaaffii qabaafiin ture otoo deebiste gaarii ture. Gaaffii mootummaadhaan walitti isa buusuun gaafatina ol deebi'a obbo Abdataa. Akkasumas Gaaffiiuma seera ogummaa saayinsii masaa gaafachuu banne. Abdataa ol deebi'a please. Okay, ergadhaadhaa isinan galcha. Okay, itti fufi eekee. Hayyee qananii lubbuu qananii badeetiif nan gadda. Amma Andu'aalem faana wal qabatee afaan garaa garaatiin maal waan baay'eetu adeemaa jira. Waan baay'eetu adeemaa jira. As kana keessatti Andu'aalem akkuma beeknu artiistii Oromooti. Waan Oromoo irratti waan guddaa dalaguu jira gama artiitiin. Waan artiin Oromoo immoo akka hin guddanne warri barbaadan akkuma beeknu jaalatan jechuudha. Artiistoota keenya waan ta'eef afaan biraatiin yeroo waan tokko mari'atamu kan gaddan fakkaatanii waan siyaasaa waan barbaadan fedhii isaanii akka hin ooffanne isa of eeggannoon haa dalagamu kan jedhu erga yaadachiisee kallattiitiin hidhamuun Andu'aalem sirrii moo sirrii mitii kan jedhu ilaalchiseetu akkuma ogeessi seeraa ammasitti kaasaa ture san otoo deebiin natti tola. Shakkamaa calqaba shakkamaa akka ta'u itti dhiyeenyaan jiru jedhaman kamiyyuu ta'a jechuudha. Andu'aalem hidhamuunsaa yakkamaa ta'eetoo hin taane shakkamaa ta'eetu jechuudha. Shakkamaa ta'uunsaa immoo homaa jechuu miti jechuudha yoo hidhama. Ifama. Oguma moo nataachuun qoyye mirnoo obboleessi namni osoo namni haasawaa jira miti ati amma hirriba keessaa kaate moo eeggadu namni haasawaa jira. Ay dangichee no ni በጣም ስለምወደው dangichee ነው የገባሁት dura afaan Oromoo baradhu tokkotti dura afaan Oromootiin haasa'aa ture. Namni guyyaa kana guutuu miidiyaan wacaa oole amman argeedha beekan jeequu dhufeeti malee tefuufi kee. Ayyee shakkamee hidhamuunsaa waa guddaa jechuu miti. Artiistii ta'ullee maalillee ta'u suni rakkoo miti. Isaafis immoo
hinumayyuu gaariidha gama biraatiin hidhamuunsaa jechuu kooti. Miira keessa galamee maal waan baay'ee nageenya isaatiif illee gaariidha hidhamuunsaa shakkamaa jedhamee hidhamuunsaa sun akka waa guddaatti ilaalamee itti dhiphachuu hin qabaannu. Seerri Itoophiyaa dhugaa haqa baasaa hin baasu inni waa biraa ta'eetu hidhameetiin akka shakkamaatti manni murtii waan gadi fidee dhufu waan gadi himuu adeemu sana eegnee yeroo isaa irratti yaada kennuu ni danda'ama. Ammatti shakkamaa jedhamee hidhamuun Andu'aalam rakkoo hin qabu. Andu'aalam hidhamee jechuun yakkamaa ta'eetu hin taane shakkamaa ta'eetu akkuma kanaan Andu'aalam warri jaalan hundumti keenyu lamaan isaanii ijoollee keenya miira tasgabbiitiin yaaduma shakkamaa gochuu ka danda'an Andu'aalamiin maaltu jiraachuu danda'u ka jedhu faarraa dubbachuun gaariidha jechuudha. Amma asituun dhufiin bakka ta'een ture. Bakka hin ture sanatti Qananiin haala jiruuf jireenya ishee gaa'ela ishee keessatti qabdu irratti gammachuu kan qabne teekstii garaagaraa namoota garaagaraa faana waa wal jirte ragaa agarsiisanii ijoollee argisiisaa turantu ture. Jiraachuu mannaa dhabamuu moo wayyaa maal amma fakkeenyaaf gamoorraa of darbitee kan jedhamu sun yoo jiraate gamoorraa jireenya ishee keessatti haga of darbachuu kan ishee aanga'u dhiibbaan yookaan immoo roorrisni haga reebichaas haa ta'uu torchii yaadaa cunqursaa yaadaas haa ta'uu gama Andu'aalamiin irra ga'aa ka ture. Itti dhiyeenyaan hiriyoonni Andu'aalamis beekuu ni malu, hiriyoonni ishees beekuu ni malu. Dhugaa naannoo kana faana wal qabatutu jira jechuudha. Amma ogeessa seeraa kan barbaade as kanatti ture. Yoo kallattiidhaan ofii ishii gaa'ela ishii keessatti gammachuu dhabuurraa maal dhiphina keessa galtee stresiidhaan haga du'aatti tarkaanfii kana ofirratti fudhatte hariiroo ishii fi gaa'ela ishii faana jiru wal qabsiisee jechuudha. Seerri akkamitti ilaalaa ka jedhu ture gaaffiin koo. Sanallee akkam ture gammachuu qabu gaa'ela isaanii keessatti sanallee yeroo turraa dubbatamee Andu'aalamii shakkamaa ta'uusaaf ta'uu dhiisuusaa haga tokko namni hubannoo argata jechuudha. Warri kaanis akkaataa irraa barachuu danda'aniif dubbatame bareeda ka jedhu maaf kaasuu barbaadeen. Galatoomii Roobale. Okay, galatoomi. Waan amma jette sani tekstii maalan jette sani laal waan tokkotu jira. Yeroo yool senta meeting godhadha please. Nama meeting goone kallattumaan gadi buusaa. Okay, yeroo Hacaaluun wareegamu sanii nama mootummaa keessa jiru, nama aangoo guddaa qabu, nama santu dura poosti godhe poostii sana. San booda namni biraammoo namni aangoo guddaa qabu fuudhee too koppiidha jechaadha. Dhaqee too koppii godhee dabarsee jechaadhaan ofiit irratti. Tan akkasiisan baay'eetu jira. Wanta akkasii sun waan dura qophaa'e namatti fakkaata. Amma sanas waan ati jettu kun na dhaqqabee ture keessan. Mee nutti haa erganii barreeffama mataa isaaniitiin natti ergan malee tan ishiin tekstii ergite san mee tokkoffaa bilbilli sun tokkoffaa bilbila ishii ta'uusaa sani eenyutu mirkaneeffate. Ani onan barreessee sitti erge ishiidha jechuu dandeessate. Bilbilli sun tan ishiiti dhugaa tan ishiiti tokko kana. Lammata maaltu jira? Indala tana TikTok irratti soo arginu nama waliin galchina mee please moderatoron nu jeeqaa jiru. TikTok irratti yoo viidiyoo ishii arginu konkolaataa keessa teessee hammattee maal jettee gammachuu akka ajaa'ibaa itti inaafaa turreeyyu nu nama akkana wal jaalatu jennee ta'u namni gammachuu hin qabne nama waliin akkamitti jiraata. Intalli haadhaaf abbaa qabdi. Lammata ammoo intalli tun moodelistiidha. Abbaa feetti heerumuu dandeessi bareedduudha. Namni cinqii akkanaa kana keessa hin taa'a jedhee tokkuma xiqqoo waan hin fakkaanne ilaala. Waan fakkaatu malee sobni illee waan fakkaatu malee xiqqoo nuyi amma akka biyya uummata barate waliin jiraannutti waan hin fakkaanne fudhachuu hin dandeenye. Namni gammachuu akkanaa qabu osoo bucaa kana waliin gammachuu qabaachuu baatte tokkoffaa isa waliinuu hin mul'attu miidiyaa amala shamarranii keenyarraa kaanee
nama tokko yoo gammachuu irraa hin qabaanne miidiyaa irratti waliin hin mul'attu. Waliinuun argamtu eessattuyyuu. Yeroo hunda ishiin kana dura maarchii keessa tan barreessite dhaqaatoo dubbisaa. Afaan Ingiliffaatiin waan ishiin barreessite dhaqaatoo dubbisaa. Walii galattu abbaa warraa kiyya jireenya kiyya keessatti ansi waliin gammadu maal jettee an barreessite. Rabbitu siif naaf kenne afaan Ingiliffaatiin barreessite jechaadha. Suni olola wanni namni jedhu sun kaadiree qaxaramte kana gochaa akkasii kana hoolaallu intalli tuni shira addaatiin ta'e jedhaniituma irratti hojjetan fakkaataa jechaadha. Amma artiistoonni yoo argitee jiraatte waan isaan barreessan argaatoo jirra jechaadha artiistoonni tokko tokko. Kun immoo kaadiree waanuma Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetame sanii akkasunutti fakkaachaa jira. Amma waan baay'eetu keessan ergamaa jira. Garuu ragaa hin qabu malee akkasii olan baasaa ture. Ragaa hin qabne. Akkasumatti barreeffamaani waan amma eeken jedhe kana naa erganii jiru anaafillee. Gara biraatiin ammoo warri mana biraatitti akka malee godhanii haasa'an kuni ergama mataa isaanii qabu. Ani kanan jedhu mootummaatti sin hirkisu, mucaa kanatti sin hirkisu dhugaan bahuu qabaadha. Shakkiin kiyya akkuma jirutti ta'eetoo garuu dhugaan bahuu qabaadha. Kanan jedhani. Mee buunoo baddaloo kana ol deebisaa. Wasan kun hin dubbatu. Dhugaan bahuu qaba. Waan hundumti isaayyuu immoo sirriitti amma beeki. Namni beeku amma dhugaa baasuu yoo barbaadame seeraan haqa kana baasuu yoo barbaadame mootummaan baasuu hinuma danda'a. Maaliif seetee ama ishii amma fakkeenyaaf ishii beekta yoo ta'e namni kun nama ofirratti tarkaanfii fudhattudha amalli isheen qabdu. Agartee achirraa kaasteellee gama warri fayyaas xiinxalli waa baay'eetu jira jechuudha. Gama saayikooloojikaalii wanti baay'ee ilaalame. Qorannoo ishee akkamitti ilaaltame duute jedhanii feesbuuk irratti har'a ganama innaan irriiba ol jedhu arge. Amma immoo awwaalle jedhanii sa'aatii torbaayyuu osoo yoomittuu qoratamte yoomittuu riizaaltiin himame kan akkamitti ilaaltame. Amma awwaalamtee jirti jechuudha. Akkas saaxiin yoo fuudhanii deemaniin argaa turre. Inni beekamaadha. Jarjarsuun biyya sanatti wanto jiramu isa beekamaadha. Nama siyaasaati isa beekna haala qabaa biyya sana jiru. Isa dhiifnee amma waan siyaasaa iyyuu miti. Seeraan kuni warri seeraallee seeraan dalaganii haqa ishee baasuu irratti yoo dalaganii haga tokko maatii gargaaruu danda'u. Finiin uummata Oromoo hubannoo qulqulluu gadi fiduun ni danda'ama jechuudha. Kanarraa namni bu'aa siyaasaa kamiyyuu eegaa jiru hin jiru as kanarratti. Gama seeraan immoo gaafa dalagamu dubbiin ani jedhe sana fidachuudha. Tokko harka namaatiin ajjeefamuu dandeessi ta'a. Lama immoo maali ofuma ishee akka jedhamu kan immoo gamoorraa of darbite kan jedhamu yoo ta'e gamoorraa of darbuu sanaan kan ishee ga'u sababoota maaltu jiraachuu danda'a. Tokko haalli fayyaa ishee akkam ture. Lama hariiroon isheen gaa'ela ishee keessatti qabdu ture akkami. Sadi hariiroon maatii Andu'aalem faana yookaan maatii ishee faana Andu'aalemiif isheen rakkoo qabaachuu dhiisuu ni malu. Akkam ture. Waan baay'eetu jira jechuudha. Ka tarreessuu dandeessu agartee. Kana ka beeku hiriyoota Andu'aalem hubannoo maatii keessaa namni tokko seenee ture. Tani haadha Andu'aalem waliin jiraatu waan inni nuun jedhe galgala na bira teessee Andu'aalemis bilbilaan dubbiste haati. Intala amma duuteedhaan kanas dubbiste obboleettee Andu'aalemis dubbiste bakkuma tokko jiru manuma tokko keessa turanii waan biraa itti naasofne akkami nagaa jetteeni yeroo hunda haati hin sodaatti fi Andu'aalemii fi kanaaf yeroo hunda bilbiltii fi ana biratti garuu wanti tokko hin jiru intallis nagumaan itti haasoftee jedhe namni tokko. Kabiraa maaltu jira seeti? Kabiraa maaltu jira seeti? Amma mucayyoon muuxannoo qabdi wallaalaa miti nama tarkaanfii ofirratti fudhattullee miti jedhaniif kan yaadan garaagaraatu jira. Yaada fafa qabu miti. Immoo akkasumallee taatee Andu'aalem haadha manaa artistii amma Andu'aalem ga'uuti. Andu'aalem dargaggeessa maqaa guddaa qabudha.
akkuma hundi keenya beeknu hojii guddaa hojjeteera artii Oromoo irratti. Kuni jira tokko. Gama maatii isheetiin jireenya ishee Andu'aalem faana hariiroo isaan qaban, haala isaan jaalalaaf gammachuu qaban, haalatti wal qaban, kunuunsa walii qaban. Suni namoonni itti dhiyeenyaan beekan waan jedhan baay'ee qabaachuu danda'u. Ani hin beeku dhugaa dubbachuuf hariiroo isaanii gammachuu qabu moo gaala keessatti walitti bu'iinsi jijjiiramoo isa sana waan hin beeku hin qabu. Amma kanatti aansee tarkaanfii akka ofirratti fudhattu gaa'ela ishee haa jennu. Gaa'ela ishee keessatti gammachuu hin qabdu yoo ta'e immoo muuxannoo qabdi namni kun ofirratti tarkaanfii hin fudhattu jaalala dandeettii hubannoo muuxannoo qabduutiin gaa'ela sana dhiistee nama biraatti illee heerumuu haga dandeessu waan taateetiif nama tarkaanfii ofirratti fudhattu miti jedhanii murteessuunis nama rakkisa. Yoo gaa'ela Andu'aalem faana qabdu kana keessaa baate maatii ishee biratti fudhatama hin qabdu yoo taate hawaasa Oromoo keessatti fudhatama hin qabu akkasitti yaaduu dandeessa jechuudha. Istireesii gaafa keessa sadarkaa qaba. Istireesii wanti jedhamu sadarkaa 3 qaba. Deemee sadarkaa 3ffaa sanarra yoo ga'u waan istireesii haga lubbuu of balleessuutti namaan ga'uu danda'a jechuudha. Sun haaluma madaalawaa ta'een lamaan isaaniiyyuu ija seeraatiin firoomni hin jiru. Yakkamaa ta'ee namni argamu tokko bifa yakkamaa ta'een adabbii isaaf malu argachuu qaba. Oromoon kana baruu danda'u qaban. Ija sanaan haa ilaalamu loogii kam keessayyuu tombaamin ija seeraatiin qulqullaa'ee haqishii haa ba'u ka jedhu dhaamuun barbaade ulfaadha galatooma. Ija seeraatiin ilaalu. Ija seeraatiin namni manatti seeraan haa ilaalamu. Yaa jara keenya rabbiin sodaadhaa. Lubbuu namaa dhabne rabbiin sodaadhaa. Daa'ima waggaa 20 nuyi ibsini wal falmoo miti. Bu'uun gaariidha akka kanatti wal falmoo otoo hin taane nutamma waan wal fakkaataa bu'aa wal fakkaataa garaagarummaa qabnu dhiphisnee bu'aa wal fakkaataa buusuudhaaf asirraa kan iyyaa jirruuf malee siyaasa itti yookanis faayidaa addaa itti barbaadan jirru. Yoo qalbii qabaanne warri sirrii miti taane warra sirrii hin taane irraa muuxannoo haa fudhannu. Anillee sirrii miti hanqinoota hedduu qabna waan ta'eef jechuudha. Walirraa barannu. Rakkoon kunii obboleewwan keenya ijoollee keenya mana keenya hin dhufa boruftaan guyyaa gabaabaa keessatti dhufa mana keenya waan ta'eef waanni kunii nu barsiisee ajjeesti gochuu danda'u nurra jiraata. Kanaafidha bifa kanaan irratti haataa jirru malee as keessaa waanuma ta'e aaqnee walitti laaquufii miti an bakka kana jiru. Gaafa bakka kanatti haasofni immoo yookaan mootummaa kana maqaa balleessuuf yookaan immoo mootummaa deeggaruuf nam tokko haasofnu nurra hin jiraatu. Bu'uurri nuti asirratti haasofnuu fi rakkoo akka sabaatitti nurra ga'e kan akkamitti furuu dandeenya dhugaan keenya immoo maal fakkaata dhimma jedhu irratti namoota bilchina qabaniin warri dhaga'uu dandeenyu dhaga'uudha warri haasa'uu danda'an immoo haasa'uutu nurra jiraata malee yookaanis qaama mootummaatii bakka bu'ee yookaanis immoo siyaasa garaagaraatirra namni bakka bu'ee gastii kana keessa jiru tokkollee akka jiru natti mul'ataa waan hin jirreef jechuudha. Hundi keenyayyuu garuu maalidhaa? Xiyya ittiin komii qabnu yookaanis immoo taateewwan garaagaraa biyya keenya keessatti raawwatamaa jiruu fi akkaataa dhuunfaadhaanis haa ta'u naannoowwan garaagaraatitti taateewwan jiran irraa kaanetu obboleewwan keenya kun rakkoo guddaa keessa waan jiraniif akka sabaatitti sagalee ta'uufiidhaaf dhimmi amma irratti haasa'amaa jiru. Siiriyeesii garuu yookaan arrabsoo yookaan qoosaa garaagaraatiin otoo as ba'uu baannee baay'ee natti tola. Kanarraa kan hafe garuu maalidhaa? Dhimmi obboleessa keenya ittiin hidhame yookaan mootummaan namni kun shakkamaadhaan jennee uummanni amma kana ga'u sabni amma kana ga'u saba guddaadha. Sabni kun hundumti isaa waan kana dhaga'uu barbaada. Kanaafiyyuu wanti ta'e tokko wanti sirrii wanti qabatamaan tokko hojii akkanaatu hojjechaa jirra wanti jedhame waan hin jirreef nuti immoo saba keenyaaf sagalee ta'uun dirqama keenyadha waan ta'eef sanaaf bifa kanaan kan haasaa jiru. Ammas wanni irraa of qusachuu qabnu hundumti keenyayyuu wanti kun siyaasafis ta'uu danda'a. Siyaasafis ta'uu danda'a. Dogoggoraanis ta'uu danda'a. Nuti guutummaatti akka jaalala mucaa sunii micoo sanaaf qabutti Andu'aalem jechuun an itti dhiyootti nan beekaan. Artistootaan itti dhiyootti beeku keessaa Caalaa Bultumeetii fi mucaa kanadhaanii fi Galaanadha. Warra kaanirree haayilaayitiidhuma malee diippilii baay'ee isaan hin beeku. Garuu amala mucaa saniitirraa ka'ee ani mucaan kun waan akkanaa hin godhaa miti
Paarsentii tokko ani shakkirraan qabu. Paarsentii tokkoyyuu jechuudha. Garuu namadha waan ta'eef waan akkanaa raawwate taana seera jalaa isin ba'u, rabbi jalaa isin ba'u, saba guddaa kana jalaa isin ba'u. Yoo inni balleesse ta'e akkuma obboleessi keenya jalqaba kaase inni suni dhugaadha waan ta'eef dhugaa sun bifa sanaan itti deema. Garuu mana isaa deemtee beekta harmee ati? Mana isaa deemeen beeku dhimmuma aartii kanaaf yeroo baay'ee wal argina. Malee mana isaa dhiyeenyatti deemeen beeku. Garuu ijoolleen mana isaa deeman hin jiru. Obboleettiin kiyyaallee ni deemti mana isaa. Akkuma ati jalqaba maalan arge beekta ji'a lama dura mana isaa deemaniiti suuraa waliin kaanii achitti waliin daddabarsanii ijoolluma Oromooti. Ijoolleen suni warra qullaa shamarran Oromoo waliinoo wal qunnamtii saalaa godhan qullaa viidiyoo waraabanii too poosti godhanii jechaadha. Biyya keessa jiru ijoolleen sun. Ani gaafuma sanirra akkanumatti hin jiraa miti sammuu kee keessatti na dabbaree jechaadha. Bakka gurbaa kanatti nama akkasiisan biratti eeguu hin qabu jedha. Maaliif yeroo baay'ee ani shamarran keenya tanan gorsu dhiirallee yoo gara gaa'ilaatitti seentan mana keessan eeggachuu qabdu. Jaartii keessan jaarsa keessan eeggachuu qabdu. Jireenya keessanii namatu isin mancaasa jedhee too'e yeroo baay'ee gorsaan ture jechaadha. Fakkeenyaaf artiist Taajuu Shurrubbee biyya Jarman keessatti diraamatu irratti hojjetame jechaadha. Akka jedhametti intalillee waan inni shakkisan nama raawwatee miti. Garuu hiriyoota isaatitu diraamaa irratti hojjetee mucaan dallansuu keessa galee intala ofumaa rukutee too poolisitti bilbilee san booda poolisiin dhufee manaa isa fudhatee jechaadha. Sagalee ishii erga ishiin booqatteen booda tan nageenye inni akkasitti na shakka malee ani akkasii miti. Ebelutu haasawa akkanaatti haasawaa ani isaaf jedhee tan biyyaa bahee too dhufee maal jettee waan sagalee namatti ergite baay'ee dhagaa turree jechaadha. Hiriyootuma isaatitu sadarkaa kanarraan akka ga'u isa godhee jechaadha. Kanaaf ani abbootii amantaatis namanina jaartii keessan biratti gattaniin deemina hundayyuu hiriyaa keetiyyuu namanin kanan jedhu waan muuxannoo baay'ee wannan qabuufi asittis wannan arge biyyattis wannan arge taajjabbii qaburra dhaabbadheetani kana gorsaa ture jechaadha. Ammallee shamarran keessattuu abbaa warraa jechuun jireenya keeti. Barattee profeesara taate, hojjattee miliyeenara taate gammachuun kee heerumtee jireenya hanga umurii guutuu jireenya abbaa warraa kee fi daa'ima kee waliin jiraachuu gammachuun ishii dhumaatii kanaa jechaadha. Kana waan ta'eef nama filattu nama siif ta'u situ filachuu qaba. Dhiirrillee akkanumatti ebeluun bareeddi, ebelu abbaa qabeenyatti jettanii too namatti hin diramina. Sirritti gadi fageessa ta'u beekaa. Hiriyaa keessanis gaafa mana godhattan ishiinis innis duraan hiriyaa baay'ee qabaachuu dandeessa. Gaafa garuu mana godhatte wal kabajuudhaan hiriyaa baay'isuu hin qabdu jechaadha. Hiriyaa mana kee fiddus atis beekuu qabda jechaadha. Yeroo ammaa tan nama diigu keessattuu gara keenya kanatti nama diigu gara Oromoo kanatti nama diigu namuma kan keenya jechaadha. Abbaa fi haadha warra ta'u walitti buusu namuma keenya jechaadha. Kana yeroo dheeraadhaafan gorsaa ture. Ani ijoollee san biratti argee ji'a lama moo ji'a tokko dura baay'ee akkasumatti an jibbee jechaadha. Mana isaa dhaqnee kinoo akkasitti jedhanii poosti gochaa turanii jechaadha. Waan isaan godhan immoo kallattii biraatiinis ijoolleen suni ani nan beekaa. Kana dura waggaa 3 dura waggaa 4 dura maal akka namarratti raawwachaa turan nan beekaa tureeyyu. Namoonni sun biratti argamuun isaanii ani baay'een gadde yeroo sanitti jechaadha. Maal jechuu barbaadetan of eeggannaa godhaa kana boodallee jechuu barbaadetan. Harmee xumuradhuu too san booda nama biraatiif carraa kennina. Yaadataa itti fufta. Harmee booda. Ani dhimma gara gorsaatiin akkan yaadota tokko itti dhiyeenyaanis hubachaa turetti dhimmi aartii kun dhimma baay'ee ulfaataadha. Keessattuu gaa'ela namaa fi jireenya namaa keessatti hundi keenya iyyuu ni beekna. Aartii jechuun amma lamaan isaaniitu aartii keessa jiru.
aartii jechuun egaa yeroo si hin gaafata akkuma isin beektanii wantoota garaagaraa gaafataa halkanii guyyaallee gaafataa fageenyarra deemullee gaafataa namoonni hojii aartii keessa jirtan dhugaadha garuu hojiidha waan ta'eef aartii jechuun waan baay'ee of keessaa qaba. Ijoolleen kun biyya kanaa fi dhiibbaan isaan buusanii faayidaan isaan buusanii Andu'aalem hundi keenya iyyuu ni beekna. Mucaan kun hawaasa kana biratti baay'ee jaalatamaadha. Gaddi kun isaaf hin malu. Wanti kun mana isaa seenuun isaaf hin malu. Garuu yeroo baay'ee bakka nu dhukkubu bakka nuti abdiidhaan eegnu tuqaniitoo dhukkuba nuti kanaan dura qabnu nutti kakaasuni akkuma jiru hin beektu. Eenyuunis haa ta'u eenyumaanis haa ta'u hin beektu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wantoonni obboleewwan keenya shamarranii irra caalaa gochuu qaban warra aartiidhaan hojii aartii kana keessa jiran yookaan jalqabuma hubatanitti seenuudha. Yoo hin hubanne ta'es immoo bifa qajeelummaa qabuun bifa seera qabeessa ta'een himachuudha. Yeroo baay'ee akkuma argitan namni aartii keessa jiru gaa'ela irra baay'een turu wantoota garagaraatu isa qunnamaa shakkii garagaraatu itti uumamaa. Sababa isaa immoo hundi keenya iyyuu waliin ni beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf otoo hin beekin siyaasa keessa galusi inni sunis immoo akkamitti akka ta'e hundumti keenyaa ni beekna waan ta'eef ergaa obboleessi keenya amma dabarse jajjabeessuudhumaaf jechuudha. Galatoomadha. Ragaan kan biraatis immoo wantoonni jijjiiran tokko mee walumaan itti deddeemaa deemnaa carraa namaan biraatiif isin kennina boodarra. Yaadata galatoomi harme yaadata kan keeti taap godhaame sheer kooppii linki taap godhaa. Keessattuu warri biyya kootta ol seenadha. Wanti haarofti hoo jiraate. Garuu baay'inaan mootummaa irratti dhiibbaa goonee akka mootummaan haqa kana gadi baasu. Kanumaanillee mee isa haadee garuu haqa intala kanaa akka gadi baasu. Shiraan osoo hin taane dhugaadhaan. Itti fufi abdata. Tole galatooma tariiti waan ka'eerraatii akka ogeessa seeraa tokkotti wanni ani yaada keessanirraa sheer godhu hin jiraata. Karantilii ani ogeessa seeraati. Kanuma biyya Itoophiyaa jechuudha. Inni nagaa miti sagaleen koo. Okay. Baga nagaan nuftani. Mee Magarsaan jedhu moderatorii Magarsaan jedhu tokko odeeffannoo qabanatti fakkaatee ol galchaa. Abdata galatoomadha. Mee itti fufaa. An waan kan biraa keessa hin seenu tariitii namoonni Oromummaa kan jettulleen gaaffii tokko gaafataa turte. Akkamitti qabama yookaan to'atama kan jedhu inni lammaffaan karaa hostiillee Oromoo tokko kan jedhu kanaan waan poolisii biyya Jarmaniillee kaasaa turtan jechuudha. Kanarraa waa dubbachuu barbaada. Sakaan baay'ee isaa keessa hin seenu itiksiin kosnaan iyyamu waan ta'eef jalqaba irratti namni tokko yakka tokkoon raawwate jedhamee yoo shakkame inuma hin to'atama beekamaadha. Haa ta'u garuu fakkeenyaa fi ispeesifikalii namni tokko namni yakka sana raawwate jedhame yoo hin beekamne yookaan abalutu raawwate yoo hin jedhamne yeroo akkanaatti maatii isaa dabalatee yookaan ollaa isaa dabalatee kan poolisiin arresti godhu jechuudha. Kan inni qabee dhaqee gaafatu namoota akkanaa kana. Kun immoo maaliif godhama? Tokko waan sana abbaa langaa wajjin kan inni qoratu qofaa isaatii miti hin gaafata. Erga gaafatee booddee wanti isa adeemsisu yoo jiraate itti adeema. Farzer deemee iyyuu nama biraa qabuu danda'a jechuudha sara dhaabbatee. Kan inni qabuuf tokko akka inni kominikeeshinii hin qabaanneef namni sun kominikeeshinii qabaachuu hin qabu sa'aatii sanatti miidiyaa kominikeeshinii harkarraa qabaachuullee hin qabu. Sababa kanaaf nama kana geesseetu to'atee hin gaafata jechuudha sadarkaa jalqabaatti. Egaa qabatamaan kan jiru hin ta'aa hin ta'uu kan shakkii keessa nama galchu gaafa qabee dhaqu wanti atamma jette kuni gara fuulduraatti ragaas irratti ta'ee dhiyaata jedhee gaafachuu qaba jechuudha. Isa booddee namni kun lakki ani fedhii homaa jechuu hin qabu kan jedhu yoo ta'e wanni akka seeraatti akka heeraattis poolisii waan inni godhu hin jiru sanuma duwwaa galmeessa.
Qabatamatti immoo kun biyya Itoophiyaa gaddin taa'ee hojjette gaaffii biraa ishuu biraadha sana keessa lixu. Garuu sa'aatii kanatti gochi yakkaa raawwate bakkeetti miti utuu bakkeetti ta'e artistiin kun qabamuun sirna miti. Wanti isaa wajjin walitti fiduu jiraachuu dhabuu danda'a. Wanti kun akka hamma odeeffannoo qabutti mana keessatti yoon dogoggoruu baadde yoon dogoggore na sirreessaayi foogii irraa ta'uyyuu malee jechuudha. So wantoota kanatu jira. Inni lammaffaan akki namni itti ilaaluu qabu intirii kanarraallee haasaa kanarraallee wanti ani hubadhu seerri nuyi fayyadamaa jirru seerri Itoophiyaan fayyadamaa jirtu seera akka biyya Jarman kanaa miti yookaan akka biyyoota developed ta'an kanaa miti. Seera bara 1950 keessa ba'anidha. Amma ammaatti jechuudha. Seera humna adeemsaa nuyi itti fayyadamu. Biyya isin keessa jiraatan keessatti poolisiin utuu isin hin qabin dura miidiyaa afeeruu danda'a. Miidiyaan isin gaafachuu danda'a. Hin beeknu isa kana ta'uu danda'a. Isa kana isin hin falmin. Akka biyya Itoophiyaatti garuu namni tokko seerarra kan jiru yookaan heerarra kan jiru yakki tokko eeriyaa tokkotti raawwate taanaan adda baafachuun hin danda'amu. Namicha ta'ee nami naannaa sana keessa jiru beekis dhiisis hin qabama jechuudha. Eenyuyyuu inuma qabama. Garuu maaltu ta'a? Wal calalaa boodarra gaaffii gaafatame qorannoo geggeeffame irratti hundaa'ameetu namoonni waan sanarraa fagaataa deeman suuta bahaa deemaa jechuudha. Kanaaf obboleettii keenyaan gaa Waaqayyo lubbuu ishee jannata haalaatuuf jenna. Waan obboleessa keenya yookaan artistii Andu'aalem to'atameefis immoo sadarkaa shakkamummaa ta'uu danda'a. By the way, karaa kan biraas immoo gaafa laallu amma tariitii namoonni asirra jirtan beekuu dhiisuu dandeessu. Taatee isa jalqabaa utuu keessaan bahin taatee inni lammaffaan yookaan ajjeechaan inni lammaffaan uumamuu danda'a by the way. Wanti nuyi. Tajaajila shurrubbeeti. Hin beekta tajaajila shurrubbee. Ajjeesuu danda'a siin jedhema. Biyya ormaa keessatti. Yoo ajjeesellee. Dhagaa buleetti kan Yoo ajjeesellee. Poolisiitti bilbile obboleessa kiyya. Poolisiitti bilbile ajjeesaniitiiti jedheetoo ofiifi maltenni bilbile. Roobalee yakka akkasiin ta'a namni guddaanii poolisiin sirna ittiin deemu qaba. Bakka ati jirtutti haadha manaan kee gaafa duutu mucaan kun hin dhukkubsanne fooqarraa of darbite jedhanii yeroo fooqarraa of darbitu intinii qabaachuu qabdi beektaa morma siirratti wanni yakka tokko raawwachuu qaba yoo namni darbate ta'e yoo ofiin immoo of darbite wanti irratti mul'atu hin jiru poolisiin qorannaa inni ittiin qoratu jira moobaayilii waa tokko si gaafadha fakkeenyaaf jaartiin kee osoo carraan akkasii mudate poolisiin Jarman maal si godhase dura maal irratti raawwata nan to'atama okay waa biraa si gaafadha atiin darbine akkasumatti shakkiidhaan qabeetoo si hidhe gaafa qulqullaa'ee haadha marii miti ati deebitee poolisoota kassasuu hin dandeessa moo hin dandeessu? Hin dandeessa. Seeraan beektu jechaadha. Roobalee dhagaa ilaa. Seera hin beektu. Roobalee. Seera baradhu dura seera biyya kanaatu hin beektu. Fuuldaa keessatti. Poolisiin Jarman qulqulleeffatu malee siiniidhu. Yoo jara kee ilaala great. Kassasuu dandeessaa bee. Mucaa tokkotu mucaa waggaa 14 biyya Yukureenii fooqa 14 of darbatee of ajjeese. Mucaa waggaa 14 gaafa of ajjeesu haati manaaf haatiif abbaan qabu mucaan haadha qofaadha hin to'atame. Maaliif mucaan kun maal ta'ee du'e? Ituu taphatuuti mucaan kan du'e. Rakkoo maalirraan mucaan kun of darbee of ajjeese. Daa'ima hoo ta'e yoo daa'ima ta'e obboleessa kiyya hidhamuu dandeessa. Daa'ima maaliif situtti gaafatamummaa qaba. Osoo atillee daa'ima keenya osoo ajjeesuu baattee illee daa'ima gadi dhiistee waan daa'imti kun akkas ta'eef sitti murtaa'e jechaadha. Waan seera daa'imaattis hin beektu ati osoo daa'ima qabdu daa'ima dirqama itti gaafatamummaa qabdaa jechaadha. Daa'imti sun waa taanan fakkeenyaaf ati osoo daa'ima callistee boochistee ollaan kee poolisitti bilbilee yeroo tokko hin dhufu yeroo lamata hin dhufu yeroo sadaffaa daa'ima keessaa sirraa fudhatu jechaadha. Seeruma kanaayyuu hin beektu ati. Daa'ima dirqama si qabanii si hidhu jechaadha. Daa'imti sun waa taanan ati balleessitee balleessuu baatte situtti gaafatamummaa qabas. Mirgi daa'imaa hagama gata hin beektu ati.
Kan malee adda baafattee hin beektu. Roobale Umar. nan beeka dhaggeeffadhuuti. Mee Mee dhiifama Umar mee yeroo tokkicha dhiifama wajjiniin koy arme. yaada roobalee kanaan Amma mucaan duuteetti dhugaa kan qabu rabbi beeka. Umar koy mee dhaggeeffadhu waan ati nubatin waan baay'eetu jira mee takkaa nu dhaggeeffadhu dhiifama wajjiniin roobalee dhiifama sin jedha mana keetitti bifa kanaan illee walaasofsiisuu hin qabnu yoo dandeessani warri jalaa barreessitanirree walii horii yaasoftanirree dabaree eeggadhaati wannan biraatirree yoo hafe naamusa eeggadhaa ergaa koo jalqabaati itti aantuudhaan garuu Umariif wanti nani dhaamuu barbaadu obboleessa keenya kanaafi Itoophiyaan biyya sirna dimokiraasii mallatteessite keessaa ishee tokkodha. Gara seeratti yoo dhufne jechuudha. Garuu as keessatti qabxiin hubachuu qabdanii asirratti wal falmuu dandeenya. Wal falminee wal injifachuu jechuun namni injifate sun sirriidha jechuu miti. Inni lammaffaa immoo obboleessi keenya kuni hidhame jechuun yakkamaa jechuu miti. Garuu immoo qabxii ati kaaste keessaa tokko maalidha seete? Poolisiin haati warraa kee jechuun qaama kee jechuudha. Siigalee qaama kee jechuudha. Qaama kee kana immoo dhabdee poolisiin arumaayyuu si to'atee waajjira poolisii si fuudhee deeme jechuun nageenya kee eege jechuu miti obboleessa koo. Maal jechuudha ree? Shakkamaadhaati. Shakkamaadhaati. Inna akkamitti ree nageenya eeguu jechuun Mee irratti dabalata eenyu harmee? koy hin tokkorre dhiifama No, sidaabsisuufi miti. Sidaabsisuufi miti. Ragaa dhafan si dhiyeessa. Intalli Jimmaa Finfinnee keessatti waggaa 2 dura intalli bareedduu sun fooq irraa of darbitee of ajjeestee abbaa warraa ishii waliin hoteela bultee jedhan. Booda immoo fooq irraa miti siruma irratti gogdeetu haftee jedhan. Abbaa warraa ishii sun maan toowwatamin kanallee Umar laali. Abbaa warraa ishii sun maan toowwatamin yeroo san waliin bule hoteela san keessa inni illee ragaa bahee jira. Fufuuf yaarme amma. Inni lammaffaa immoo maalidha seete isa shakkamuu kana bifa kanaan yoon gabaabsee kaa'ee gama kanaan immoo namichi kun nageenyi isaa haa eegamu wanti isatti dhufe balaan isatti dhufe kun yakki mana isaatti uumame kuni nu yaaddesseerra otoo siyaasa biyya kanaatti irree hin booressaa.